Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa fi baha shaggaritti tarkaanfii fudhateen humnoota diinaa hedduu hojiin ala taasise. Irree fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godina Gujii Lixaa Ona Galaanaa keessatti bitootessa 13 bara 2024 tarkaanfii fudhateen waraana PP hedduu ajjeesuu fi madeessuun injifannoo boonsaa galmeesseera. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa humna murni faashistii bobbaase kanarratti fudhateen qawwee kilaashii 65 fi meeshaalee adda addaa irraa dhuunfachuudhaan dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Gootichi Abdii Sabaa tarkaanfii isaa itti fufuudhaan bitootessa 13 bara 2024 woboo godina Baha Shaggar Ona Fantaallee magaalaa Matahaaraatti tarkaanfii fudhateen tika waraana Tsiginnaa fi poolisii sirnichaan bobbaafame du'aan kan adabe yoo ta'u qawwee hidhannoo guutuu waliin irraa hiikuun dantaa qabsoo bilisummaa sabaaf gaalii taasisee jira. Odeessa walqabatee nu dhaqqabeen guyyaa har'aa bitootessa 14 bara 2024 loltoonni Biltsiginnaa hedduun waraana bilisummaa Oromoo zooniilee jiddu galeessaa kaabaa fi kaaba lixa shaggaritti harka kennatanii jiru. Bal'ina isaa akkuma nu dhaqqabeen gara fuula duraatti dhiyeessina. Shaggar Ona Booraa fi Dugdaatti lafaa dhufaa waggaa 15 hanga manguddoo ganna 70tti jiran woboo nyaachiftan jedhamanii humnoota Biltsiginnaatiin ajjeefamuu maddeen gabaasanii. Warreen faashistii Biltsiginnaa jedhee of waamu uummatatti bobbaase Baha Shaggar Onoota Booraatti lammiilee nagaa irratti ajjeechaa suukaneessaa raawwataniiru. Erga baatii tokko asii duula humnoonni kunneen bifa addaatiin raawwataa jiraniin namoonni nagaa hedduun ajjeefamuu fi dararaaf saaxilamuu kan himan jiraattonni warreen badii tokko malee harka hidhattoota faashistii kanneeniin galaafatamanis himani. Akka kanaanis Ona Booraa keessaa qeerroo umrii 21 Qorichoo Barraaqaa Tolaa ganda Maallimaa Barii irraa kan umrii ganna 22 Diitaa Ayyaanoo Doorii ganda Goraa Laman irraa lafaa dhufaa umrii waggaa 19 Siidaa Malkaa Guddataa ganda Eellan irraa Diitaa Daalee umrii waggaa 23 ganda Eellan irraa abbaa ijoollee 5 fi ka umrii waggaa 31 Aabbuu Badhaasoo ganda Eellan irraa Fayyisaa Tujaaraa umrii waggaa 22 ganda Doddoo Wadaraa irraa abbaa ilmaan 5 umrii waggaa 45 Garoo Fayyisaa Dagaagaa ganda Doddoo Wadaraa irraa Bashaadaa Hayyee nama umrii 22 ganda Biitee Dhaabaa irraa Dhaqaboo Shaanqoo Malkaa nama umrii 23 ganda Biitee Dhaabaa irraa lafaa dhufaa umrii waggaa 17 Abaataa Jiboo Doorii ganda Jirimee Booraa irraa akkasumas kan umriin waggaa 15 Jimaan Nadhii Quufaa ganda Jirimee Booraa irraa manguddoo umrii waggaa 70 Obbo Geetaachoo Kafanii ganda Jirimee Booraa fi kan umriin ganna 49 fi abbaa ijoollee 5 Obbo Badhaadhaa Dagaagaa Roobaa ganda Jirimee Booraa irraa ajjeefamanidha. Akkasumas godinichuma Ona Dugdaa keessaa abbaa ijoollee 4 kan ta'e Obbo Qachaa Nagoo Guddataa ganda Daraaraa Daalachaa irraa Ergaa Shaanqoo Nagaa nama umrii 45 abbaa ijoollee 6 ganda Waldaa Qallinaa irraa nama umrii 30 fi abbaa ijoollee 4 Fayyisaa Fittaalaa Elemoo ganda Shubii Gamoo irraa Kurfaa Gurree Beellamoo kan umriin ganna 28 Waldaa Qallinaa warreen badii tokko malee ajjeefamanidha. Namoonni kunneen woboodhaaf nyaata laattuu fi deeggartu jedhamanii yakkamuudhaan hidhamanii erga dararamaa bahanii booda humnoonni PP mana hidhaatii baasuun bifa suukaneessaan ajjeesuu gabaasni arganne ifa godha. Kaaba Shaggar Ona Dharraatti haleellaa hidhattoota faannoon itti fufeen namoonni 180 ol ukkaanfamuu jiraattonni himani. Oromiyaa godina Shaggar Kaabaa Ona Dharraatti haleellaa hidhattoota faannoo torban darbee eegalee itti fufinsaan raawwatamaa jiruun jiraattonni onichaa 180 ol ta'an ukkaanfamanii fudhatamuun maallaqni itti gaafatamuu irratti akka argamu jiraattonni himaniiru. Haleellaa bitootessa 7 bara 2024 hidhattoonni faannoo gandoota onichaa 3 keessatti raawwataniin lubbuun namoota 9 darbuu fi manneen jireenyaa hedduu gubachuun ni yaadatama. Haleellaan kun ganama barii sa'aatii 11 irraa eegalee gandoota Jiruu Dadaa warreen Gabroo fi Manqaataa Waariyoo jedhamanitti gaggeeffamuu jiraattonni himaniiru. Keessattuu ganda Jiruu Dadaa jedhamu keessattis dhaabbilee amantiin ala manneen jireenyaa guutummaan guututti barbadaa'u, loowwan 400 ol saamamu akkasumas bu'uuraaleen misoomaa hedduunis manca'uutu ibsame.
Jiraataan ganda warreen gabroo maqaan isaa akka ibsamu hin barbaanne tokko Addis Istaandarditti akka himetti ergasii haleellaa itti fufiinsaan raawwatameen jiraattonni gandoota jiruu dadaa warreen gabroo fi maanqataa waariyoo 186 ukkaanfamaniiru. Namoonni kunneen manneen barnootaa garaagaraa keessatti ugguramanii jiraachuu kan eere jiraataan kun kanneen keessaa dubartoonni ulfaa lama bakkuma ugguramanii jiranitti dahuu hime. Itti dabaluun qaamni faannoo jedhamu kun namoota ukkaanfaman kanneen gadhiisuuf nama tokkoof qarshii 150 hanga 200 gaafachaa jira jedhe. Magaalaan Oromiyaa godina Shaggar Kaabaa keessatti argamtuu fi naannoo Amaaraatiin wal daangeessitu kun irra deddeebiin haleellaa wal fakkaataa keessummeessiti. Kanaan dura baatii muddee bara 2023 keessa haleellaa hidhattoonni faannoo ona dharraa keessatti raawwataniin lubbuun namoota 18 darbuu fi namoonni 6 madaa'uun gabaafamee ture. Haleellaa gandoota onichaa Iluu Goda Caffee, Deenyuu Gobeensoo, Godimaa Sossorkaa fi Karramixii Koraa keessatti raawwatame kanaan namoonni 18 yoo ajjeefaman bulchaa gandaa Godimaa Sossorkaa dabalatee hedduun ammoo madaa'aniiru. Humnoonni finxaaleeyyii faannoo jedhanii of waaman kunneen gandoota onichaa naannoo Amaaraa waliin wal daangeessan keessatti irra deddeebi'anii haleellaa garaagaraa raawwataniin wal qabatee qonnaan bultoonni gara lafa qonnaa isaaniitti bobba'uun midhaan gahe sassaabuuf akka rakkatanii fi hegeree jireenya isaaniitiif akkaan yaadda'uu himatu jedha gabaasni arganne. Lixa Shaggar Ona Midaaqanyitti dubartiin ulfaa da'umsaaf guyyoonni hafeef waraana PPtiin ajjeefamte. Waraanni murna faashistii aangoo irratti tiksuuf bobbaafamee godina Lixa Shaggar Ona Midaaqanyii magaalaa Qanyii keessa buufatee jiru bitootessa 10 bara 2024 galgala dubartii Aadde Yaadashii jedhamtu kan da'umsaaf maatii ishee bira teessee guyyaa da'umsaa lakkaa'achaa jirtu badii tokkollee osoo hin qabaatin gara jabinaan ajjeesaniiru. Godinichuma Ona Gindabarat ganda muka diimaa Sootalloo keessatti ammoo humnoonni PP kunneen bitootessa 9 bara 2024 manneen namoota hedduu gubanii jiru. Namoota manneen jalaa gubate keessaa abbaa maatii 3 mana waliin midhaan duraa gubate Obbo Baqqalee Bultoo abbaa maatii 7 kan qabeenya duraa mancaafametti dabalee jabbii hootu mana waliin guban Obbo Araarsaa Tulusaa akkasumas abbaa maatii 6 kan ta'e Obbo Doorii Baay'ee fi Obbo Bantii Tufaa warreen manneen isaanii duraa gubate keessaa kan maqaan nu dhaqqabeedha. Bifuma wal fakkaatuun godina Lixa Harargee ganda Waaccuu Limaay keessatti waraanni PP namoota nagaa hedduu dharaan yakkuun hidhuun dhagahame. Namoota hidhata siyaasaa qabaachuun yakkamanii bitootessa 9 bara 2024 hidhaatti darbataman keessaa Ibsaa Shaashoo, Shukrii Jamaal, Yoonis Muhammad, Jamaal Abraahim, Guutamaa Muhammadii fi Kamaal Muhee kanneen jedhaman hidhamtoota hedduu keessaa warreen maqaan nu gahe yoo ta'u hanga har'aatti mana hidhaa keessatti haraarfamaa jiru jedhan jiraattonni. Humnoonni bilchaginnaa kunneen namoota kana erga hidhaatti darbatanii booda loowwan dabalatee qabeenya isaan manaa qaban saamanii mana jireenyaa ibiddaan duraa barbadeessutu barame. Kamaal Muhee, Muhammad Ibroo fi ilma isaa Gaaddisaa akkasumas Shueebii Muhammad, Yeqanee Kamaaluu fi Muhee Araboo namoota haala kanaan saamamanii fi manni jalaa gubate keessatti argamu. Marsariitiin haleellaa gaazexeessitoota irratti raawwatamu hordofuu fi galmeessuu hojiirra oole. Itoophiyaa keessatti marsariitiin yookaan weebsaayitiin haleellaa gaazexeessitoota irratti raawwatamu hordofuu fi galmeessuu dandeessisu hojiirra ooluu waldaan gulaaltota Itoophiyaa beeksise. Marsariitiin deeggarsa dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniin UNESCOtiin qophaa'e kun doorsisa hidhaa, ugguraa, ajjeechaa, dhoorkii, eeyyamaa, maqaballeessii fi miidhaa saalaa gaazexeessitoota irra gahu akka galmeessitu ibsame. Marsariitiin kun SOJ-Ethiopian.org kan jedhamu yoo ta'u, marsaa jalqabaan afaan Oromoo, afaan Amaaraa fi Ingiliffaan tajaajila akka kennuu fi kabaja bilisummaa ogummaa gaazexeessummaaf gahee guddaa akka taphatu gabaasni Addis Istaandardii ifa godha. Oduu ammee erga istiidiyoo seennee nu dhaqqabeen pireezidaantiin naannoo Somaalee duraanii Abdiillee guyyaa har'aa hidhaarraa gadhiifamee jira.
Pirezidaantiin naannoo Somaalee duraanii obbo Abdii Mohaammed Umar yookaan Abdillee jedhamuun beekamu turtii mana hidhaa waggaa 6 booda har'a gadi lakkifamuu abukaatoon isaanii Iskindir Gazzaayin himaniiru. Akka lakkoobsa Itoophiyaatti hagayya 21 bara 2010 to'annoo jala oolee hanga har'aatti hidhaa keessa kan ture Abdiilleen hidhaarraa kan gadhiifame abbaan alangaa himata isaa waan addaan kuteef ta'us himan abukaatoon isaanii. Garee dargaggoota heegoo jedhaman ijaaree fi humna addaa naannoo Somaalee yeroosiif ajaja kallattii kennuudhaan ajjeechaa jumlaa akkasumas qe'ee fi qabeenya irraa buqqa'uu lammiilee Oromoo miiliyoonaaf kan sababa ta'e Abdiilleen yakkoota sarbama mirgoota namoomaa walitti bu'iinsa sabaa fi amantii jidduutti walitti bu'iinsa akka uumamu taasisuu kan jedhuun akka himatamee ture ni beekama. Kana malees namoonni galmee Abdiillee jalatti dhimmi isaanii ilaalamaa ture biroos himanni isaanii addaan citee gadhiifamus dabaluudhaan himaniiru. Egaa daawwattooti keenya oduun keenya har'aaf qabnu kanumaa waan nu hordoftaniif galatoomaa.